raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Seenaa obbo Daraaraa Kafanii. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya seenaaf seexaa har'aatiin waa'ee qabsaa'aa Oromoo hidhattoota wayyaaneetiin ajjeefamanii waa'ee Daraaraa Kafanii isiniif dhiyeessina. Obbo Daraaraa Kafanii qabsaa'ota Amboo Biqilche keessaa nama tokko turan. Obbo Daraaraan erga ajjeefamanii yeroon fagaatulleen wayyaaneen isaan ajjeesifte burkutooftus duuti obbo Daraaraa har'allee akka ibidda faana keessaa Oromoo gubaa jira. Obbo Daraaraa eenyutu ajjeese gaaffii jedhuuf kan dursee deebii kenne gaazexeessaa fi barreessaa Gadaa Gabra'aab jechuunis Tasfaayee Gabra'aab ture jennataan haa qananiiru. Gadaan kitaaba isaa Gaazexanyaa'uu Maastawashaa jedhu kan afaan Amaaratiin barreeffame keessatti iccitii ajjeechaa obbo Daraaraa Kafanii bal'inaan nuuf dhiyeessee jira. Barreeffama afaan Oromootiin qophaa'e kana kan fudhanne hundeeffama waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee barreeffama gaazexeessaa Dhaabasaa Waaqjiraa fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseerraati. Hanga dhumaattiin waliin tura. Qopheessaan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Waraqaawwan ciccittuu shaanxaa koo keessaa qabu keessaa tokko akkaataa ajjeefamuu Daraaraa Kafanii seenessiti. Seenichi waggoota hedduudhaaf kan na wajjin ture yommuu ta'u, ragaasaa garuu amanuudhaaf rakkadheen taa'aa ture. Bara 2000 ji'a fulbaanaa keessa garuu akkaataa ajjeefamuu Daraaraa Kafanii ilaalchisee ragaa dabalataa waan argadheef, akkasumas namni ragaa sana naa kennes du'uusaa waan dhaga'eef seenaasaa kuusaa kana keessatti dabaluuf murteesse. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa bara 1984 erga ba'ee booddee haalli Oromiyaa keessa ture walxaxaa fi rakkisaa ta'aa deemuun isaa ni amanama. Keessumaayyuu baadiyyaawwan Oromiyaa garaagaraa keessatti hokkorrii fi diddaan yeroodhaa gara yerootti jabaachaa dhufeera. Naannoo Oromiyaa to'annoo jala galchuudhaaf egaa biiroon nageenyaa malleen dhaate keessaa namoota bebbeekamoo deeggartoota adda bilisummaa Oromoo jedhaman abdaarota buleeyyii uummata kakaasu jedhamanii shakkaman magaalaawwan garaagaraa keessatti rukuchuudhaan haamilee uummataa cabsuu fi gadi jedhee bitamee akka bulu taasisuu ture. Akkaataan raawwii mala kanaas tooftaa ogummaan dabaalameen bocamee hojiirra oolfameera. Namoonni buleeyyiin uummanni Oromoo akka abdaaritti isaan ilaalu magaalaalee Oromiyaa gurguddoo hunda keessaa adda adda isaanii rukutamuun ajjeefamaniiru. Barruu kana keessatti uummata Amboo mataa gadi qabachiisuuf eenyu akka ajjeefamuu fi ajjeecha sun akkamitti akka raawwatameen isiniif seenessa. Amboo irratti eenyu haa ajjeefamu gaaffiin jedhu kan murteeffame koreedhaan ture. Walitti qabaan koree sanaa nama yeroo sana itti gaafatamaa odeeffannoo humna ittisaa ture Jeneraal Abbaaduulaa Gammadaa yoo ta'u,
Miseensummaa koree sanaa keessatti namoonni 5 hirmaataniiru. Isaanis yeroo sanatti itti gaafatamaa siyaasaa qajeelcha giddugaleessaa nama ture Jeneraal Hayilee Xilaawun, yeroo sanatti itti gaafatamaa bobbaasaa qajeelcha giddugaleessaa nama ture Taglaay Ashabbir yookiin Waddi Ashabbir, nama maqaan isaa hin beekamne tokko kan bakka bu'aa biiroo nageenyaa irraa dhufe, yeroo sanatti naannoo Ambootti nama ramadame kan qajeelcha itti aanaa Odaa Shaalaqaa ture Koloneel Dirribaa Mokonnon, akkasumas yeroo sanatti nama itti gaafatamaa siyaasaa Odaa Shaalaqaa ture Shaalaqaa Jamaal Yuusuf turan. Yeroo sanatti qajeelchaa Odaa Shaalaqaa kan ture Umar Yuusuf dhaabbi siyaasaa isaa shakkisiisaadha sababa jedhuun walgahii irratti akka hin argamne murtaa'ee dhimma nageenyatiif jedhamee guyyaa walgahii sanaa gara Fincaa'aatti akka ergamu taasifame. Miseensonni koree sanaa masaraa mootummaa Ambootti walgahanii Amboo irratti eenyu haa ajjeefamu gaaffii jedhuuf deebii kennan. Kaadhimamummaadhaaf Oromoowwan buleeyyii magaalaa Amboo 3 dhiyaatanii turan. Isaanis Abbaa Weellistuu Abbabachi Daraaraa, Obbo Daraaraa Kafanii, Daaqaa Mul'ataa fi Dandanaa nama jedhamu turan. Fudhatamummaa uummataa qabaachuu isaa fi shakkamaa aba'uu ta'uu isaatiin Daraaraa Kafanii ni injifate. Karoorawwan ijoo erga wixineeffamanii booddees guyyaan Daraaraan itti ajjeefamuu sa'aatinii fi iddoon murteeffamanii walga'ichi raawwatame. Ajjechaan sunis akkaataa karoorfameen ni raawwatame. Guyyaa sana galgala Daraaraa Kafanii Laand Kureezarii keessaa dhukaasa itti dhukaafameen balbala mana jireenyaa isaa irratti rasaasa lamaan dhahamee lubbuun isaa dabarte. Akkuma sagaleen dhukaasaa dhagaameen Koloneel Dirribaa fi Shaalaqaa Jamaal gara qajeelchaa Odaa Shaalaqaatti deemuun akkaataa karoora ba'eetiin Daraaraa Kafanii akka ajjeefame ibsanii fi hoomaa waraanaa ariitiidhaan magaalaa Amboo marsee sakatta'iinsa akka taasisuu haala burjaajessaa ta'een sardan. Koloneel Umar Yuusuf diraamichaaf keessummaa waan ta'eef yaada fafakkeessuu warra isa jala jiraniin isaaf dhiyaate qajeelummaa fudhatee hoomaa waraanaa ajaje. Laand Kureezariin namoota Daraaraa ajjeesan baattee turte ofirra garagaluudhaan qindeessituu warra sakatta'iinsa raawwatanii taate. Sakatta'iinsa cimaa guyyaa sana gaggeeffameen poolisoota qawwee qabatanii argamanillee dabalatee namoonni hedduun to'annoo jala oolan. Amboon halkan sana sakatta'iinsaan goolamaa bulte. Koree Abbaa Duulaa jala kan turan Koloneel Dirribaa fi Shaalaqaa Jamaal diraamicha milkaa'inaan goolaban. Daraaraan hin du'e. Du'uudhaaf sagaleedhaan injifachuu isaatiin ajjeefame. Bu'aan isaa garuu faallaa ta'ee argame. Uummanni Amboo diraamaa halkan hojjetamaa bule hundumaa hubachuu isaa obboroodhaan ba'uun adda baabayitti beeksifate. Sirna awwaalchaa Daraaraa irratti uummanni jigee yaa'e. Miira gaabbitiin kanneen dhaadatan malee namoonni bu'aan hin turre. Seenaa magaalaa Amboo keessatti sirni awwaalchaa uummanni hanga sana baay'atu irratti argame raawwatamee kan hin beekne yoo ta'u, uummannis yaa Daraaraa guyyaa tokko akkas nyaatan hin beekne turre. Waaqayyo lubbuu kee haa simatu. Diinonni keenya guyyaa har'aa Daraarawwan hedduun akka dhalatanii bulan wallaaluun isaanii akkam yoo gowwoota ta'aniidha yeroo jedhu dhaga'ame. Sirni awwaalchaa isaas iyya guddaan kan guutame ture. Addawaayii gadhiisee godaanuu kootiin waggaa tokkoon dura halkan tokko bilbila koo irratti naaf bilbilame. Eenyu jedhu jedheen gaafadhe. Shaalaqaa Jamaaliin jedhama. Ati anan beektu, ani garuu sin beeka. Tole maal si gargaaru? Dhimma tokko faana si barbaaduuf yoo sitti tola ta'e galgala sa'aatii 2 irratti Raas Hoteelitti si argachuun barbaada. Dhimma maaliitiif na barbaadde? Bilbilaan hin ta'u. Yeroo wal argine sitti hima. Gaariidha. Maani na si beeka? Ani waan si beekuuf dhufee tasi dubbisa. Gaazexeessaa waan ta'eef haalonni akka kanaa hedduun na mudatu waan ta'eef bilbilli Jamaal hagas mara qalbii koo hin harkisne ture. Yeroo beellamaattis namni dheeraa qallaan rifeensi isaa keessa seene ijawwan isaa qaari'anii xiyyeeffannoon nama ilaalanii fi gaddaan haguugame tokko dhufee erga harka na qabatee booddee Shaalaqaa Jamaal Yuusuf akka jedhamu natti hime. Sa'aatii 2 wajjiniin turtii taasisne. Wantan armaan olitti isiniif seenesse hundumaa erga natti himee booddee waraqaawwan muramoo 2 baasee natti hiixachaa akkasnaan jedhe. Maqaawwan akkan daganne qabxiilee ijoo ta'an waraqaawwan kana irra siif kaa'eera. Amma nan Itoophiyaa keessa jirutti seenaa kana barreessuu hin dandeessu. Seenaa kana namoonni beeknu baay'ee muraasa waan taaneef dhimmi kun yoo ifa ba'e haala salphaan to'annoo jala na oolchu. Kanaafuu seenaa kana qabadhuutii turiitii yeroo barbaachisaa ta'etti waliin mari'annee ifa baasna. Abbaa Abbabachi Daraaraa Kafanii akkamittiin akka ajjeesne uummanni Itoophiyaa beekuu qaba. Kanuma ceebboo buufannaan koo obboleessa koo. Shaalaqaa Jamaal akkuma kana jedhee xumureen wuskii buufate hafuura tokkoon udha'e.
fuulli isaa laastikii gubate fakkaateera. Gaabbiin keessa onnee isaatii akka gubaa jiru hubachaa yoon jiraadhes gola kinfee nan beeka waan ta'eef shaalaqichi diraamaa irratti hojjechuu danda'a. Waraabduu sagalees bobaasaa jala dhoksee jiraachuu danda'a jedhee shakkuun koo nafne. Kanuma qulqulleeffachuuf yoo na gargaare jedheetan gaaffiiwwan tokko tokko dhiyeesseef. Ani kaadiree Abut akkan ta'e otoo beektuu na amantee akkamitti iccitii kana hundumaa natti himuu dandeesse jedheen gaafadhe. Si amanuu dhiisuun hin danda'amu jedhe qoma dhiibee. Burqaa zimmitaa barreessuu keetiin abbaa duulaa fi kumaan akka diinatti akka si ilaalan nan beeka. Waddii hin bayyi ta'is cabsee lixaa Abawooti siin jedha. Sabaat Naggaatuu sirraa qorachaa jira malee inni nama ajjeefamuu qabuudha siin jedhu. Maaliif akka isaan si jibban waanan beekuuf si shakkuun hin danda'amu. Yeroo dhiyoo kana immoo nama Eertiraa ta'uu kee dhaga'eera. Isa amanuuttan ka'e waddii hin bayyi ta'ii namni jedhamu Jeneraalli Abut qondaala olaanaa Koloneel Gammachuu jedhamu wajjin dhimuma kitaaba kanaa irratti akka walitti bu'an dursee dhaga'ee waanan tureef Jamaaliin amanuuttan luucca'e. Ta'uyyuu fuula koorraa miirummaan tokkoyyuu akka hin mul'anneef of eeggachaan gaaffii koo itti fufeef. Gochaa raawwattetti kan gaabbite yoomidha. Gaafuma awwaalchaa sana jedhe ariifatee miiruma sanaan itti fufee ganama sana ummanni Amboo akkuma galaanatti yommuu jigee yaa'u sodaan akkuma busaatti na hurgufe. Ani Oromoodha. Ajaja Abuutiin lammii koon ajjeese. Aadaan abbaa kootii akkas hin turre. Diina kee yoo guddifachaadhaan maatii kee godhatta malee haadhoo kee hin ajjeestu. Ganumsa akkanaa eessaa fide? Ummanni Amboo barii sana dheekkamsaan yommuu iyyaa gara awwaalchatti jiguu maal jedheetan sitti hima? Jechaan ittiin ibsuun qabu. Lubbuu koon tuffadhe. Guyyaa sana daraaraa kafanii hin duune kan du'e anaadha. Agartee ani sareen ture malee naman turre. Akkuma Jeneraal Taaddasaa Birruu muudannoo tokkoon tasa geeddiraman ani uummata Oromoo lammaffaa deebi'ee ganuu dhiisuudhaaf waadan ofiif seene. Daqiiqawwan muraasaaf callisaan erga turreen booddee amma Aboo wajjin hojjechaa jirtaa jedheen gaafadhe. Ani sin dhoksu walitti dhufeenya qabna. Akkaataa ajjeefamuu daraaraa itti himtee barreeffamaan isaaniif ergeera. Nageenya kootiif jecha miidiyaadhaan hin dabarsan. Seenaa kana caalaa hammaataa ta'e dhagaa ooluu waan danda'aniif akkaataa ajjeefamuu daraaraa irratti ajaa'ibsifachuu dhiisuu danda'u. Sin sittan hima. Kan kana murteesseef ati barreessaa waan taateef xiyyeeffannoo addaa kennuufii dandeessa jedheetani. Akkuma sin jedhe garuu ammaan ani Itoophiyaa keessa jirutti iccitiin kun dirqama eegamuu qaba. Kanumaan adda baane. Addaan bahuu keenyan dura garuu waraqaa inni naaf kenne nan deebiseef. Maali naan jedhe. Hunduma isaa sammuu koo keessatti galmeeffadheera jedheen deebiseef. Dhugaa koon turre. Jamaal faana erga adda baanee booddee namoonni na hordofan jiraachuu danda'u jedhee waan hin shakkee fi waraqicha kan hin deebiseef. Jamaal wajjin akkuma addaan baaneen yeroodhuma sana achi maqeen wantoota waraqicha irratti barreeffaman otoon hin dagatin akkanaaf ta'utti waraqaa cittuu tokko irratti galmeeffadhe. Shaalaqichi hoogganaa dhimma nageenyaa Kinfeerraa kan ergame yoo ta'es anarraa wanti argate waan hin jirreef yaaddoon natti hin dhaga'amne ture. Egaa waggoota 5 booddee hiriyaan koo tokko imeela naaf erge irratti Shaalaqaa Jamaal Yuusuf du'uu isaa naaf caqase. Walumaa galatti dhukkubsatee du'uu isaa natti hime malee ibsoota biroo argachuu hin dandeenye. Egaa seenaan gaddisiisaa ta'e kun yeroon itti ifa ba'u ni ga'ee jechuudha. Itti gaafatama ogummaa kootii ba'uu fi seenaa injifachuu daraaraa kafanii seenessuuf waraqaawwan koo ciccittuun walitti qabuu jalqabe. Maddi Tasfaayee Gabraabi የጋዜጠኛው ማስታወሻ fuula 328 hanga 333 irraa arganne. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya seenaaf seetaa har'aa kan haala ajjeechaa obbo Daraaraa Kafanii irratti qindeeffanne kanumaan xumurra. Torban seenaa biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaa bulaa. Thank you.
seenaa fi seexaa. Sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa.